kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya nageenya keenya kan kabajaaf ulfina iddoo jirtan maratti isin haala qabsiniin jecha akkuma beekamutti guyyaan har'aa kun guyyaa gurmuu qorattoota seenaati. Akkuma kanaan dura qabsaa'ota keenya kanneen wareegaman seenaa isaanii isin dhageessisaa turretti har'aas qabsaa'otti jaalatamaa kabajamaa tokko qabannee isiniif dhihaannee jirraan hordofaa isiniin jenna. Anis kan isin dhageessistu Misraa Aliiti. Qabsaawaa kana seenaan isaa akka armaan gadii kana taha. Wareegamaa 28ffaa Ahmad Zaini Mahmad Abdullah yookiin Dagaagaa Muudee jedhama. Kan dhalate godina Harargee Bahaa Aanaa Gola Odaa Gooboo bikka Allolloo jedhamtutti abbaa isaa Mahmad Abdullah fi harmee isaa Aashaa Usmaa'il irraa bara 1996tti dhalate. Jaal Dagaagaanis maatii isaatiif ilma hangafaati. Jaalli kun maatii horsiisaa bulaa irraa waan dhalateef horiitii isaa guddate. Jaal Dagaagaan Qur'aana Islaamaa naannawa Haramayaa fi Harargee lixaa kaasaa ijoo keessatti barachuu ture. Osuma bikka garaagaratti barachaa ture boodarraas innis akkuma qabsaa'ota Oromoo biraa roorroo alagaa dadhabuudhaan bara 1998tti qabsoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamtutti dabalame. Jaal Dagaagaan mooraa Gobeelle bikka Gola Awwaarii jedhamtutti buttaa Saylaffaa Aanesoo Waareetii fi Dammaqsaa Roobaattiin hoogganamu keessatti leenjii fudhachuu ture. Kanaan boodaas akkuma bikka garaagaratti leenjii fudhachaa loluu fi lolchiisuu ture. Jaalli kun dhaaba biratti amanamaa fi jaalatamaa hojjechuudhaan abbaa saayilii tahee filatame. Boodaas bakka garaagaratti osoo lolchiisaa jiru jaynummaa fi gootummaa isaarraa kan ka'e abbaa muraasaa tahee filatame. Bara 1993tti abbaa Icibarraa ta'uun naannawa Harargee lixaa Arsii Bahaa keessa lolchiisaa ture. Suma bikka garaagaratti dirqama dhaabaa fi dirqama lammii isaa fudhatee aanaa Arsii Bahaa ramadamee lolchiisaa jiru. Dhaabichi waamicha hatattamaa waamanii kootu qondaala waraanaa barataa jedhaniin nama 5 fudhatee osoo deemaa jiru bara 1994 naannawa ji'a 5 kana Harargee lixaa dhungata. Bakka laga Salqii jedhamtutti waraana TPLF'tti wareegame. Jaal Dagaagaan dhiira 2 fi dubara 2 wajjin dhalate. Qabsaawaan ni kufa, qabsoon itti fufa. Namaatu seenaa dagata malee seenaan nama hin dagatu. Qorattoota seenaa keenyaanii seenaan isin hin dagatin jennaani. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya kan har'aa kana asirratti raawwata. Torbee sagantaa biraa qabannee hamma walitti deebinutti nagaan nuuf turaan afeerraa ta'e. Gada milkiti wal fana ruhi se kille sifone bili summa tenya bukkise kakaburu soboru takka juki bereto takka gishu jarra takka salle isa takka ilisa chala akka beeksisaa seenaa akka baruuta